Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa taasiniin jedha. Guyyaa har'aan tana qabadhee kan isiniif dhiyaadhe meeshaalee ijaarsaa mana ijaaruudhaa fi gatii isaanii wajjin meeshaalee ijaarsaa maal akka nu barbaachisu isaan muraasa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Dhuma irratti immoo mana baay'ee bareedaa ta'e quality fi standardii isaa kan eeggatee jiru magaalaa kamitti akka argamuu fi gatii meeqaan akka gurguramuuf qophaa'e mana gurguramuuf qophaa'e qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Dhuma viidiyoo kana irratti argattu waan ta'eef hamma dhumatti na wajjin turtii taasisaa isiniin jedha. Meeshaalee ijaarsaa gosoota 3 qabadhee isiniif dhufee jira guyyaa har'aa kana. Isaan keessaa jalqaba irratti kan argamu gatii simmintoo yeroo ammaa kanatti gatii doolaarri baay'ee ol ka'uu isaatiin meeshaaleen ijaarsaa baay'een isaanii gatiin isaanii dheeda'ee jira jechuudha. Kanaaf mana ijaaruu yeroo barbaaddan yeroo ammaa kanatti simmintoo kiloogiraama 100 yookiin kuntaala tokko qarshii meeqaan gurgurama jettanii yoo gaafattan qarshii 700tti gurguramaa jira yeroo ammaa kana. Kun immoo dhiyeenyuma kana qarshii 750 kan ture qarshii 50 hirdhatuudhaan qarshii 700tti gurguramaa jira darbaan simmintoo isa jedhamudha. Bakka tokkotti immoo simmintoon kunummaan qarshii 680 haga qarshii 690 garaagarummaa qarshii 10 fi qarshii 20 qaba jechuudha. Iddoodhaa iddootti garaagarummaa xiqqoo ishee argamsiisee jira. Haala yeroo ammaa jiru kanarratti hundaa'ee gatiin simmintoo kun gatii madaalawaadha jedhamee fudhatamuu kan danda'udha jechuudha. Itti aansuudhaan kan isiniif dhiyeessu gatii qorqoorroo kan mismaara qorqoorrooti. Mismaara qorqoorroo irratti tumamu san jechuudha. Kaartooniin tokko qarshii 550 kan ture ammaan tana qarshii 600tti gurguramaa jira. Kaartooniin tokko kiloogiraama 3 kan qabatu dhiyeenyuma tana qarshii 550 kan ture ammaan tana immoo qarshii 600tti gurguramaa jira. Kun qarshii 50 ol dabalee jira jechuudha. Kiloogiraamni 3 kaartooniin tokko qorqoorroo irratti kan tumamu mismaariin jechuudha. Mismaarri mukatti tumame ammoo kaartooniin tokko kiloogiraama 5 kan qabatu yoo ta'u, mismaarri mukarratti tumame immoo kiloogiraamni 5 qarshii 600tti gurguramaa jira. Kun immoo dhiyeenyuma kana qarshii 480 haga qarshii 490 ture. Kana jechuun garaagarummaa qarshii 110 qabaa jechuudha. Kun maalidha? Gatii doolaaraadhaan wal qabatee meeshaaleen ijaarsaa kun baay'ee kan eda'aa jiru ta'uu isaa kan agarsiisudha. Gatii qorqoorroo yeroo fudhannu immoo qorqoorroo normaal ta'e jechuun qorqoorroo ijaarsaaf ta'u kan namoonni hundi yeroo baay'ee itti fayyadaman jechuudha. Gatii qorqoorroo sadarkaa isaa ol guddate kan akka qorqoorroo Adaamaa osoo hin taane qorqoorroo normaal isa ta'e standard qorqoorroo isa jedhamu kan yeroo baay'ee ijaarsaaf namoonni hedduun itti fayyadaman gatiin isaa qarshii 380 ture dhiyeenyuma tana jechuudha. Garaagarummaan kun baay'ee ol ka'uudhaan sababa doolaaraatiif ta'uu danda'a yookiin maal akka ta'e illee kan hin beekamne yeroo ammaa kana qarshii 600tti gurguramaa jira. Kana jechuun qarshii 220 ol dabare jechuudha. Kuni kan agarsiisu qaala'insa jireenyaa wajjin kan wal qabatee fi gatii sharafa alaa wajjin kan wal qabate ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti meeshaaleen ijaarsaa kun baay'ee dabalaa jira. Kun immoo namoota hedduutti ba'aa guddaa itti ta'ee jira jechuudha. Maaliif mana ijaarratuudhaaf baay'ee itti kan ulfaatudha. Guyyaa guyyaadhaan gatiin meeshaa har'a argattan gatiin isaa har'a gaafattan guyyaa biroo ammoo ni eda'a. Meeshaan hir'atu baay'ee illee hin argamu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni haga ammatti viidiyoo kana daawwataa jirtan subscribe gochuu hin dagatina akkasumas viidiyoo kana like gochuu illee hin dagatina isiniin jedha. Egaa manni suuraa irratti argaa jirtan kun standardii isaa kan eegate kaarii meetira 170 irratti kan argamu magaalaa Adaamaa keessatti kutaa ciisichaa 3 kan qabu kichinii tokko
saaloonii tokko, bakka dhiqannaa 2, bakka konkolaataan itti dhaabbatu 2 kan qabu magaalaa Adaamaa ganda Haaraatti argama. Namoonni bitachuu barbaadan bilbila komentii jalqabaa irratti isiniif kaahaa bilbiltanii gaafattanii bitachuu dandeessu jechuudha. Gatii isaallee bilbila kanarratti bilbiltanii gaafattanii bitachuu dandeettu. Mana baay'ee kwaalitii fi istaandaardii isaa kan eeggatedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya, qophiin koo kan guyyaa har'aa kan meeshaalee ijaarsa manaatii irratti xiyyeeffate kana fakkaata. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana dhuftan ammas irra deebi'ee isiniif dhaamu kan barbaadu subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Na viidiyoo kana erga daawwattanii booda like gochuullee hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa isiniin jedha. Haga ammatti waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Horaa bulaa. Deebanaa.